Barnootaaf wareegamanii obsaa fi kutannoon kan hojjetan barattoonni qabxii olaanaa akka biyyaatti fiduun dhalootaaf fakkeenya ta'an kunniin maal jedhu? Akkam jirtu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa sana on gochuun dagatina. Viidiyoo kanallee like share gochaa hanga dhumaatti nu waliin tura. Qormaata kutaa 12ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2017 kanneen qoraman keessa barattoonni 48,920 qormaata yeroo darban barattoonni 530 ol immoo kufaniiru. Addatti immoo barataa Kaalid Bashir Dodorarraa fi barataa Caalaa Garramaa immoo Amborraa muummee saayinsii lamaan qabxii akka biyyaatti olaanaa ta'e galmeessan. Barataa Kaalid godina Baalee magaalaa Goobbaatti dhalatee guddate. Tibbana maqaan barataa kana miidiyaa hawaasummaa dhuunfateera. Kaalid qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka Itoophiyaatti qabxii olaanaa 600 keessaa 591 galmeessuun seenaa haaraa lafa kaa'e. Barataan kun gaafiif deebii BBC waliin taasiseen ijoollummaa isaarraa kaasee barataa qaxalee ta'uu hima. Dilbata yeroo ministeerri barnootaa qabxii olaanaan akka biyyaatti kan galmaa'e mana barumsa bultii addaa Dodolaarraa ta'uun yeroo ibsamu waan itti dhaga'ame akkas jechuun hima. Dilbata sa'aatii 10 irratti ministeerri barnootaa ibsa kennaa turan. Qabxii olaanaan akka biyyaatti galmaa'es 591. Innis mana barnoota bultii addaa ifa baruu Dodolaa irraayi kan jedhu TV irraa dhaga'e. Yeroon oduu sana dhaga'u anamoo barataa biraati laata kan jedhu shakkii keessan ture. Garuu namoonni baay'een achi keessatti na beekan. Dandeettii kee ni beekna sumanaan jechaa turan. Ani rifaatuu fi gammachuu keessan ture jedha. Kaalid halkan wiixatatti bari'u kana miira wal makaadhaan dabarse. Qabxiin barataa hundaa wiixata waaree booda yeroo gadi dhiifamu qabxii olaanaan akka biyyaatti akkuma namni kaan himeef isuma ta'e. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Hammana jedhee waanan ibsuu miti. Baay'ee tokkon gammade jechuun miiratti dhaga'ame hima. Barataan Kaalid akka jedhutti barnoota irratti xiyyeeffannaa guutuu kennee hojjechuun milkaa'ina isaatiif bu'uura. Tokkoffaan jabaadhee hojjechuu kiyya. Lammaffaan manni barnootaa ani keessa ture mana barnootaa bultii addaati. Haala barnootaa alatti kennamurraa adda. Haalli barnootaa hojmaannii fi barsiisonni achi keessa jiran hundi isaanii iyyuu kaayyoon isaanii barnoota qofa. Hooggansis barsiisonnis sirriitti barnoota irratti nu jajjabeessu. Barsiisonni haga halkan nu qochiisuutti nu deeggaraa turan. Nutis dandeettii qabnu deeggarsa isaaniitiin dabaallee waan guddaa hojjanne jedha. Barataan kun kutaa 8ttis qabxii akka godinaatti olaanaa ta'e galmeessee darbe. Injiinara sooftiweerii ta'uun barbaada. Barataan qorumsa biyyoolessaatiin qabxii olaanaa galmeesse kun yuunivarsiitii seenuun barnoota injiinaringii sooftiweerii barachuu fedhii akka qabu hima. Addunyaan amma keessa jirru addunyaa saayinsii fi teeknooloojiiti. Kanaaf anis biyya kiyyas maatii kiyyas hawaasa kiyyas karaa kanaan ol kaasuu karoora waan qabuuf sooftiweer injiinarii ta'uun fedha jedha. Barataan Kaalid maatiinsaa namoota baratan ta'uu fi obboleessi isaa hangafaa immoo barataa qaxalee akka inni ta'uuf akka isa qara hima. Obboleessi hangafaa Abdunnaasir Bashiiris barataa cimaadha. Barataa qabxii olaanaa galmeesseedha. Amma Xuqur Ambassaatti doktorummaa barachaa jira. Inni daa'imummaa kiyyarraa tapharra barnoota irratti akkan xiyyeeffadhu naqaraa ture. Isa galateeffachuun barbaada. Obboloota koo abbaa fi haadha koos galateeffachuun barbaada jedha Kaalid. Manni barumsa bultii addaa ifa baruu Dodolaa manneen barnoota bultii addaa mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya bane keessaa isa tokkodha. Manni barumsichaa barana yeroo jalqabaatiif barattoonni isaa qorumsa kutaa 12ffaa qoraman. Barataa Caalaan maal jedha? Barataa Caalaa Garramaa ammoo mana barumsa bultii addaa ifa baruu Amboorraa qorumsa kutaa 12ffaa baranaa irratti gama saayinsii hawaasaatiin barataa qabxii akka biyyaatti olaanaa ta'e galmeesseedha. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ginda Baratitti dhalatee kan guddate barataan kun saayinsii hawaasaatiin 600 keessaa 562 fiduun sadarkaa duraa qabatee jira. Qabxiin fide kun akka biyyaatti gama barnoota saayinsii hawaasaatiin isa olaanaadha. Baay'een gammade. Gammachuun kun immoo kan saba hundaati. Qabxii gaarii akkan fidu baay'ee hawwiidhaan eegaa ture jedha. Caalaan erga mana barnootaa bultii addaa Amboo kana seenee barnoota irratti ciminni qabu haalaan dabaluus hima. Mana barumsichaatti haalli hundi baay'ee mijataadha. Sa'aatiin keenya xiyyeeffannaan keenya hundi barnoota. Gargaarsi adda addaa dhamaatiin barsiisotaa deeggarsa hawaasa keenyaa deeggarsa hayyoota bu'aa kanaaf hamilee naaf kenne jedha. Ikoonomiksii barachuun fedha. Biyyi guddachuuf diinagdeedhaan cimuu qabdi kan jedhu Caalaan fuula duraatti damee barnoota diinagdee barachuun biyyas tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachuu hima. Hariiroon barattoota waliin qaban miirri dorgommii barattoota cimoo ta'an kana gidduu jiru isa dabalatee hiriyyoonni isaa kaanis qabxii gaarii ta'e akka galmeessaniif gumaachuus hima Caalaan. Qabxii olaanaa galmeesse kanaaf warra qooda guddaa isaaf gumaachanis galateeffateera. Qabxii guddaa fiduun xumura hojii osoo hin taane jalqaba karaa injifannooti. Hojii barattoota keenyaa kabajnee dhaloonni itti aanu akka jabaatu jajjabeessinu. Injifannoon isaanii injifannoo keenya. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Chaanaalii kana hanga ammaatti subscribe hin goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuun dagatina. Yaada keessanillee koomentii jala nuuf kaaya. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.